السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمو وان توكو توكو إن شاء الله وصدير راني إسني فيما غافي كيسن غافي إسني تتأول رالي مجانكم مالو جتي براس أنا كيس سالي وري جتنو نجرتني دقنا سمو فيديو وما كسيلي هجتي قال لك كيسو أف يوكين شمرن كينيت غافي تا مجانكم مالي فانو جتي وان بكا وجيسي يوكين وكا أكاتا جرين يسي مالي فركنا سي باستي جتون كيسن هملا غافي كيسن نمبيكا كنا rakkina sii maaliif bakkee baaftee yookiin miidiyaa irratti agarsiisti akkuma nuyi cakkannee dhokannee hojjetarru dhokatteen hojjettu jechuun keessan hin mala viidiyoo koo kana biran dabarfatina sheer kooppii linkii duwiitu illee walii godhaati dhaggeeffaddaa isinitti dheerachuun mala haa ta'u malee waan gaafii keessanis irraa argattanii indeganaas immoo barnootas irraa argattanii jedhee yaada kaan immoo isinitti baay'eelleen dheeressu kaan liivii irratti waliin dubbanna. Wannin viidiyoo waraabee gallakkisuuf bakka hin jiru kana bakka jireenya kootii bakka hojii kootii akkasitti jiru kana wanni waraabee gallakkisuufi namoonni ilaalcha garaagaraa dubartii biyya Arabaatiif qabdanu barumsa irraa argattanii indeganaa ilaalcha adda addaa qofa osoo hin ta'in namoonni dubartii biyya Arabaa footoosii ilaaltanii yaani akkuma kanatti suuraa si ilaaltanii mucattiin sun baroo jirti mucattiin sun akkas jirti jettanu mucattiin akkasin itti jirtanu akkasin itti ilaalaattanutti hin jirtu isiniif agalu gariin namaa anan mana alhamdulillah silkiin hin qabaa amma ta'e tokko intarneetii hin jira ittiin fayyadama yaada kiyya gaafa natti dhibbatu sooshaal miidiyaa kana tokko tiktookii kanarratti ol bahee gaafa gallakkifadhu koomentii keessan ilaalee alhamdulillah nan jedha maalifaan alhamdulillah jedha beektanii innisin jabaadhu abshir jettan sun anaaf jabina ta'a beektanii kan immoo hamma kana isin waliin qooddatanii koomentii keessan laalanii sabaruu hin dandeenye hin jiraniin isiniin jedha kan silkii hin qabne kan osoo maatii ofii ji'a lamaan dubbisan hin jiranii bichaa hin jira rakkoon dubartii biyya Arabaa himameen dhumu garuu ilaalchi tokko tokko hin jira dubartiin biyya Arabaa shaamaa taatee namaa ifaattu kun akkamitti akka hojjettee fidaattu akkamitti akka siqaayee argitee fidaattu irraa barattan jedheen isinii gallakkise malee waan biraatiif miti way rakkina kiyya baasee waa rakkina addaa kana cimaa kana rakkadhee akkasitti hin yaadda'uun isiniin jedha gizee tokko tokko yaadni nama fudhatee bada yaadda'uun kiyya ni mala dhiphachuun kiyyallee ni mala. Garuu alhamdulillah rabbil alamin kan naa gadii baay'ee jiran jedheen nan sabara jechuudha sabrii rabbi naaf kenna hammallee wanni isin naa kadhattanu sabriidha fayyaa kee rabbi isin qabin jedhaati naaf kadhaa obboleeyyi na jaallattanu warri viidiyoo kiyyallee maashaallah koomentii keessaniif jalaan na jajjabeessitanu hammallee wanni isinitti madhu du'aayiidhaan isiniin jedha. Kanaafiyyuu warri biyya keessa jirtanu biyyoota garaagaraa keessa teessanii shamarran biyya Arabaa maqaa balleessitanu kaayyoo keessan dagatanii jechuudha. Kaayyoo keessan alaamaa keessan dagattanii shamarran dubartii kan shaamaa taatee ummataaf ifaa jirtu maatii siisiif ifaa jirtu maqaa balleessitan of duuba deebi'aati alaamaa keessan yaadaddaa obboleettii keessantu isinii dhaamti kan akkan talle sooshaal miidiyaarra ol baatanii akkan malletti teessanu akkan malletti dhiiraan dubbattanu qaaliin maalle dhiiraan dubbattanu shamarran biyya Arabaa ka akkasitti siqaayee argitee ka jiruu sii irraanfattee jiruu namaatiif jiraattu maqaa siin nyaatinaati kaayyoo keessan yaadadhaa of duuba deebi'aati kanaafan hojjedhee gallakkisa waanan hojjedhee gallakkisurraa barumsa argattan jedhee yaada ammallee yaada keessanii fi koomentiin keessan na jabeessaa du'aayinaaf kadhaan isiniin jedha dubartiin biyya Arabaa keessa hundi keessanuu facaatanii jirtanummoo kan kaayyoo keessaniif dalagataattan ammallee jabaadhaa rabbi isin waliin haa jiraatu goota caalu isinii wallaahi dubartii biyya Arabaa jechuun manni tokko tu'oo malee yookiin eenyu malee hin ijaaramu jechuudha. Sibiila tokko malee manni hin kaane hin jiru. Dubartii biyya Arabaa jechuun akka sibiila gidduu manaa dhaabbattee ijaaramaattuuti. Dubartii biyya Arabaatii fi ilaalcha garaagaraa ilaaltan dhiistanii kabajaa fi jaalala osoo kennitanii fi baay'ee dasine jedhamaatillee ta'ee abbaa manaallee ta'ee hiriyootallee ta'ee abshiriidhaa fi jaalala osoo kennitanii fi kana mala isinirraa maallaqa keessan hin barbaaddu. Hammallee jabina nuuf hawwaati du'aayii keessan nuuf kadhaa dubartiin biyya Arabaa akkasiin footoos ilaaltanuu miti akkasiin immoo warroota biyya bakkee keessa faca'anii waan addaa hojjetanu sana ilaaltanii kaani hin zallaminaan isiniin jedha ilaalcha keessan nuuf qayyaraati yaaduma babbareedduu nuu yaadaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya muslimaallee kan musliman ta'anillee kanuman isinii dhaamsi kiyya kana ammallee gara fuulduraattillee yaada addaa isiniifan hin dhaama dubartiin biyya Arabaa taatanii
keessa jirtanuu marti keessaniyyuu isinin jaalladha isinin kabajaa warri naaf yaaddattanu naaf dhiphattanu alhamdulillah waan jedhu hojii kiyya ittiin boona nan hojjedha guyyaa rabbi jedhee immoo nan jijjiirradha du'aa keessaniin na bira dhaabbadha kanuman isinirraa barbaadan isin Ashama kam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtatti nageenya waaqessinii habaayatu akkam jirtu ana boleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqessinii jecha egaa hordoftoota koo warroon immoo chaanala kee afaaraa taatanii sabskraayibii gochuudhanii maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa har'a waan qabadhee dhufe innis maalidha akkuma viidiyoo dura argitanitti barumsa hedduu gaarii ta'ee fi bareedaa ta'e buleetti keenya tokko ijoollee akkasumas immoo rufa dalaganii yookiin immoo badhee keessa dalaganii barumsa hin ta'a jettee buleettiin keenya nu qooddeerti guddaa isaa galatoomi ulfaadhu ishiidhan jechuu barbaada maaliif dhugaa jettee ilaalcha namni namaa qabu ilaalcha ijoollee shamarranii arabaatii qabanii namoonni tokko tokko kan sammuun isaanii dadhabaa baay'ee jiru jechuudha. Shamara biyya alaa jechuun shaamadha. Dhugaa akkuma mucayyoon jettuyyuu shaamuma nuti namaaf ifneet ofii keenya dhumne jechuudha. Akkuma argaa jirtan ka obboloota koo mucayyoon kun urufa keessa daladdii urufa badhee daladde jechuudha. Viidiyoo ishiin ilaala yeroo baay'ee hedduu takkan ishee dinqisiifadhalleedha. Isa bichaa miti viidiyoo ishee baay'eedha. Tan biyya dheessuuf dhuftee asumatti illee hojjettu baay'ee jira jechuudha. Na maaliif seetanii qarshii barbaaduu dhufne malee nuti iddoo maxaruufis miti waan mana gaaris mana badaas immoo kasi ga'u carraa keetii akkasuma immoo bakka gaaris bakka immoo hin taanes kasi ga'u carraa keetii baadiyaa keessas magaalas kasi ga'u carraa keetii. Mucaan kun baadiyaa keessa daladdi baadiyaa badhoo jechuudha wanti jiru raasaa keessa daladdi garuu mucayyoon kun dhugaa dubbachuudha fi hedduu takkan dinqisiifadhalleedha jechuudha maaliif baqa hin tuffanne hojii isaa fiigan galan jenne maaliif kaayyoo ishiitii fi barahaa kana keessa obsitee jiraatti malee osoo anamaayyuu ta'ee dhugaa rabbii hin jiraadhu hin hojjedhu. Garuu mucayyoon tun obsa hedduu qabdi jechuudha. Hedduu barumsa baay'ee bareedaa ta'e ishirraa baradhe jechuudha. Mucayyoo kanarraa obsa ishii qabaachuu isheetirraa hedduun ishirraa baradhe jechuudha. Maaliif sababbiin isaas mucayyoon kana barumsa irraa baradhe maaliif irraa baradhe beektanii obsa qabaachuu ishirraa baradhe jira. Of jijjiiruuf kaayyoodhaan waan ta'eef obsitee dalagdee jechuudha. Maaliif barahaa keessa namni daladama ijoollee dhiiraa yoo ta'e malee ijoollee shamarranii hin jirti takka yoo ta'e malee hin jirtu baay'inaan jechuudha. Ijoollee shamarranii darbiteeti. Mucayyoon kun re'oota eeddii urufatti re'oota eeddii badhee keessatti re'oota eeddii raasaa xaraddii nyaatallee ibiddaan akka biyya keenyaa sanitti gootii waa hedduudha jechuudha. Mucayyoon kun kan dabarsaa jirtu bishaan macarrashaa nu amma bishaan asitti ho'a fi qorraadhaan dhabate ishiin qorraadhaan isaayyuu akka wannoo eenyu baaldii beektaneeti baaldii jedhama biyya keenyatti kan asitti kosii keessa godhasan isatti waraabdee isa keessaa takka takkaan teechee hiqaa kana dhixxe jechuudha. Hedduu takka mucayyoon kun dhugaa rabbii garaana nyaatte jechuudha. Garuu jabduudha jechuudha. Jabaadhu obboleettii koo ammallee duubatti hin jedhin akka ishii kanatti ijoollee isinillee duubatti hin jedhina waan hojjettan tokko irratti maaliif of jijjiiruu baane waan ta'eef dirqama keenya obsinee hojjechuun jechuudha. Kanaaf jennaan obsa waaqayyoon nuuf haa kennu. Kanaaf obsaatii dalagaa isiniin jedha obboloota koo namni obsa qabu waan guddaatti bahuu danda'a iddoo guddaa gahuu danda'a jechuudha. Kanaaf immoo obsa nu barbaachisa. Innaa kanaaf jennaan obsa nama barbaachisaa biyyi ormaa obsa nama barbaachisaa jechuudha. Walumaa galatti gaafa obsitu malee waa gochuu hin dandeessu wayitti bahuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf obsa yoo qabaanne iddoo guddaa gahuu dandeenya. Obsallee walirraa barachaa deema. Ilmi namaa akkamitti obsii waa dalagata kan jedhu walirraa barachaa deemna jechuudha. Anama mucayyoo kanarraa maalan baradhe hunda ishii danda'uudha. Barahaa kana keessa jiraatte waan baay'ee dandeesse maaliif nan jijjiirama jedhee tan biyyaa bahee kanaaf danda'uun qaba jettee dubbatti jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee viidiyoo ishee sirriitti ilaala akkasuma obsa qabaachuu isheeti. Osoo tokko ta'e obsa hin qabu fiigichaan gala jechuudha. Ani akkas urufa keessan jedhaan re'een eegaa jedha. Garuu ijoolleen biyya keessatti re'ee eeddanii hin beeknetu biyya kanatti eega jechuudha. Yaa carraadha ka wanti carraa si godhe tokko danda'uudha. Carraa keetii jechuudha. Carraan namaa kan hin beektanii kun Ameerikaa si geechaa
kun biyyatti si hambisa, kun biyya arabaatti bakka gaarii si geessa, kun biyya arabaatti bakka badduu si geessa. Carraan ilma namaa kun dhibee tokko miti hundi keenya garagara jechuudha. Carraa keeti kanaaf immoo jennaan carraa erga ta'een booda immoo obsitee waan san hojjechuudha malee eci jettee tuffattee galuun qabdu. Maaliif raawwata si hojjete birrii argatta waan ta'eef. Aduu soo ta'e kama biyya keenyatti beenu nuti waa gaaddisa wayitti eenyu jechuudha. Kanaaf jennaan obsinee dabarsuu qabna. Kanaafuu obboleewwan koo obsaa dabarsaa akka micayyoo kanaatti waa hunda isaa dabarsaa jechuudha. Akkasuma ilaalcha namoonni nuuf qaban immoo nurraa barachuu danda'an. Nuti ijoollee arabaa biyya jirru kana ijoollee biyya arabaa jirru nurraa barachuudha. Ilaalcha namoonni badaasii qabu. Akkamitti jirti akkatti jirru nu'ii fi anaaf situ beeka jechuudha. Anaaf si'ii biyya ormaa jiruu fi anaa biyya ormaa jiru beeka malee namni biyya keessa taa'ee nu beeku jechuudha. Kanaaf wanti jechi namaan jedhu san illee qabachuu osoo hin taane sammuu keenya qofaan ofitti amannee deemuu qabna. Hojii keenya irratti kaayyoo keenya irratti akka namni gaafa waasii jedhu si kuffisuudhaaf malee waan gaarii si hawwuu fi mati obboleettii koo dhaggeeffadhu sirriitti. Boru si fayyada waan ta'eef namni waan baay'ee siin jechuu danda'a garuu gufuu sitti ta'a. Gufuu akka ati